Library got out of that set. What you bad? May Malta the Rakini came at it. Captain Jalaga, you can get Defi. Sarita Cocochar to not take the May Malta the Rakini came at it. Captain Jalaga, the way. Tinadella voice. Come a captain. Kagar Toja. Enough you Malta the Hello, Arme. Akam naguma. Naga galata sa kamisin. Jalatanis nagasad. Matin sani naguma. Arme ko arraguyad akani civil belief baay'ee gammadeen. Qabxii barnoota gootu qabxii guddaan fide qabxii guddaa arme ko. Na gammada. Armeko. Tole Rajrad. Abba Nagara. Tole do Martin Nagakonai. Nagati Arme. Nagat. One for favorites. I'll go to the I'll go to the drink. They're all in the mother to take their own Marco Hasa. Wonderful mother camera. Wajah besar, ketiga tu film berarti kan? Nagal. Mari kalau mereka mata direkam kemarin sering skor cantik. Ati ni gadi buat, mereka kini kemarin, marah kerja dengan kapten kertas. Jangan lalu tu nak. Hei, satu berarti mereka tim.
Anu qaban hin beeku gammat. Eessatti ol bartan? Facebook an beekan. Qilleensa jaallatti kaati. Maaltu si kofalchiisa? Imaana maatii keetii akkamitti dagattati? Nama hin beekne kan jaallatu ishoo baga. Ishoo. Kana kanatti furmaata nala. Irraanfatati. Furmaata maalii qaba kun eessatti hin argaan? Silumayyuu furmaata nala talisti muku kana booda waan hin godhu anu beekash. Etaa namni himi kaa. Seenaa. Noor. Kan keessanii? Kabortu. Fayyaadha? Taa'e nagaadha? Akkamati? Fayyaa. Baga nagaan nuti barattuu cimtuu fakkeenya nama baay'ee. Maal isa gargaara? Anoo rakkoo wayii isin mariisisuuf kan dhufe. Rakkoo maali? Dhimmi isaallee Maaliif abiratti qaqqabattee dubbadhu qaba? dhimma isaati dhimma koomiti kanaaf xiqqoo afaanitti na ulfaata. Dhimma keemti taanaan dhimma eenyu ture? Barataa jaallataa jedhamu sana. Jaallata. Kamiin? Barataa ikoonomiksiiti. Maarree maal ta'e? Xiqqoo qabxii isaatu jalaa gadi bu'e. Qabxii isaan jala gadi bu'e? Kanaafu? Jechuun kanaafiyyuu karaa kamiin fala maaliitiin gargaaruu dandeenya seerudha. Isinis karaa keessan falleen dhibu. Inni dhimma isaatiif dhufee too gaafate wayyuu ati maaliif dhufteef? Maatii keenya lamaantu wal beeka. Ollaadhas iddoo tokkoo dhufne. Achi biyyaas gaafa dhufne maatiiti maanaanatti laatee akkan qo'achiisee qormaatas ta'e waan hundumaa wajjin hojjennee dabarruufidha. Inni immoo xiqqoo ishee waan inni ta'e isin beekuu dadhabaa dhufe. Hortu inni kan dhimma isaatiif hin ciqqabne maaliif dhimma isaatiif akkanatti ciqqabte? Akkasidha garuu na sobatee waan isaas hin beeku garuu qabxii isaa akkan ilaaletti baay'ee gadi bu'aadha. Yeroo hundumaa rakkoo isaa natti himu yeroo hundumaan gaafadhaan. Kanaafiyyuu gorsitanii akkamitti akka inni qabxii gaarii fiduu danda'u otoo gargaartanii natti tola. Hortu ati barattuu cimtuu abdii baay'ee sirraa qabudha. Namni kamiyyuu dandeettii mataa isaatiinidha. Jalqaba kan jabaachuu qabu. Otoo ta'eessuyyuu immoo ani advaayizarii isaatiin akkamitti ta'uu danda'a? Lakki anis akka qabxii kennitaniif miti. Akkuma naan ofitti na waamtanii na gorsitan isas akka ofitti waamtanii gorsitaniifidha. Malee qabxii kennaafii jechuu barbaade miti. Nuuf barattoonni kee qixadha. Hunda isaanii ijee tokkoon ilaalla. Tarii dandeettiidhaan wal caaluu danda'u. Kanaaf gargaaruudhaaf maal rakkoo hin jiru. Tole galatooma. Akkam bare? Gunoo akkasuma akka. Hojiin akkam? Hojiin baay'ee bareeda. Maal si hojjetu? Egaa riisarchii kan akka gaariitti hojjettu jechuudha geera. Hojii keenya mitiire kun. Maali gaafachiisa gaafiin qabu wanti kun. Wanti biraan hoo jiraate jechuu dandeessa rakkoon qabu kun. Maal ajajamnu maal si hojjedhu siifoo? Anaaf ikoonomiksii irratti akka gaariitti akka tanaaf hojjetu barbaada. Rakkoo maali harka keenyatti jira wanti dhuftu yuusii kana qofaa miti ati nuti dhiphatiin narratti dhisi. Yeroo gabaabaa keessatti nama hedduudhaaf hojjedhee namni hedduu bakka guddaatti hin ga'ee jira. Kaan Awurooppaa kaan Ameerikaa jira. Digirii tokkoffaarraa eegallee haga Piroofeesaraan hojjechaa jirra yeroo ammaa. Ati garuu ilaa waan gaafatamtu irratti maallaqatti irratti daftee galchuu qofa. Wanti biraan jiru qabaatu. Ati garuu waan gaafatamte daddaftee galchuudhuma qofa. Isaaf hin cinqameen maallaqaaf isaaf hin cinqameen ati qofa hojiitti bareechiiti anaaf fidi malee maallaqaaf hin cinqameen kanatti naalaatti caalaatti. Maal irratti qopheessu? Ikoonomiksii irratti naa qopheessu. Ikoonomiksii irratti rakkoon qabu jechuun filannoo kootiin si qopheessu moo akkasitti toletti namoota kanaan duraaf akka hojjechaa turte sanatti irra caalaatti bareechiti adaraage yeroon qabu garuu naaf ariifachi. Waan gaariitiif hojjedha. Tole atumti garuu waan jedhamte seeraan guutuu daddaftee akka icciitiitti immoo qabachuu. Isaaf homaan cinqamin mallaqaaf homaan cinqamin. Hello, Abba.
Akkam ooltan? Nagaadha miti? Waaqayyoof galatu nan badee? Egaa maal goona jettanii ture? Beektu miti sa'aatii eebbaaf sababa ta'eef saafan olii fiigaan jira. Qarshii na ergi ture kan suufiidhaaf. Eeyyee. Nagaa. Suufiif nagaa. Kopheedhaaf garuu na barbaachisa kan kophees. Tole abbaa kunaaf jiraatu. Homaa rakkoon qabu. Baay'eetti gammadeetiin jira. Eeyyee. Haa ta'u gaan bornaa ergaa. Tole. Harmeettis nagaa kootti naa himaa. Tole abbaa. Tole galatoommaa. Raajidha. Ofitti qoosumoo akkamii wanti kun? Eenyutti qoosuudha? Ana buttaatti qoosamoo ofitti qoosa? Amma akkanatti hojjetaniiti barataa yuunivarsiitii qabxii kana finnee dabarre kan jedhan. Namni akkanaa kun yoomiyyuu darbuu qabu. Namni akka gurbaa kanaa yoo darbellee biyyaafis dhalataa boriifis gufuu. Biyyaafis hin ta'u ofiifis hin ta'u. Maal godhu? Hello. Come. Esa jirta. Amat fudhadheessa. Yeroo kottu. Amma dafii kottu sin barbaada. Eessatti naan jedhani? Eessatti dhufuu barbaada? Ana bira wanta akkasii jiru. Kan hojjeta bu'aa dadhabbiisaatiin ni argata. Kan hin hojjenne moo hin hojjenne? Innis akka hojii isaatti kan harkasaa argachuu qaba. Sen! Vai! Che lo toma? Risarchi kana si hojjete? Anuma hojjete. Dhugaa? Dhugaa baay'ee bareedaadha miti? Baay'ee. Baay'ee ta'e dadhabde hojjette. Ani akkas jabaadheetiin jira. Qoosuu
Ufuu kee dhiisiiti. Eessaa akka fidde eenyu akkasii hojjetu dubbatu. Namni tokko eessaayyuu finneen anumatu hojjete. Itti dhiphadeetti cinqame anumatu hojjete. Namni biraallee hin qaqqabu. Ati kan barattu ikoonomiksii amti. Eeyyee. Riisarchii ati fiddee joogiraafiidha. Maal? Hin beektu maal akka hojjetta. Maal akkasii hojjetame illee hin beektu. Hin dubbisne. Dogoggortanii akka hin taane. Maqaa kee jaallatamti? Maqaa kee miti? Hin beektu maal akka hojjetta. Maal akkasii hojjetame illee hin beektu. Hin dubbisne. Keessa isaan beektu. Maqaadha kan kee asirra kan jiru. Kan kee kan ta'e maqaa kee qofaadha. Maqaa kee itti maxxansite. Kanaafuu amma eessaa akka fidde eenyu akkasii hojjete qofa natti agarsiisi. Ta'uu baannaan dabarsees kenna koomsi. Maal adaraa keessan dabarsitanii nan laatinaa. Deemsi eegotu. Bal. Bal. Sakanada, sedang. Akkam jirtu nagaa keessan akkam nagaadha jirtu. Durmaa nanti bareedu gaa akka maamila haaranaa biddee dhuftu durmaa nanti bareedu. Deemoo nama cimaadhaan naasi argan dhugaa akkam jirtu. Sedang. Anu maalaa jirtu kan keessan immoo maali? Maastarsii moo doktoreetii moo PhD moo kan piroofeesaraati moo maal hojjedhu? Kan dulu hojjetan? Riisarchii moo? Maaltu na danda'a jettaniiti dhugaa nama hojjetan. Maali hin fakkaadhu moo maali? Fakkaata malee. Maal sirriitti? Nana arganii garuu hin fakkaadhu natti fakkaata. Garuu hojiin kun guddaadha. Ni hojjetta malee. Sirriitti hojjechaa. Sirriitti hojjetu. Maal taataniif namoonni ani riisarchii hojjedheef hundiyyuu as hin jiran. Carraan keessanis achi ta'uu danda'a maaltu beekama? Hojjetta malee. Sirriitti hojjetta. Sirriitti halkanii guyyaatti hidhamee hirriba iyyuu qabu. Kanaaf ka dogoggora guddaa kan hojjettu. Dogoggora? Eeka. Maal jechaa jirtu? Maal akka hojjechaa jirtu beektaa? Asirratti akka malee. Hin beektu malee. Otoo beektee waan akkasiin hojjettu dogoggora guddaa hojjechaa jirta. Dhalataa irratti murteessaa jirta. Biyya kee irratti murteessaa jirta. Maaliif waan akkasii maal hojjettaati? Maal jechuudha? Namni tokko otoo hin baratin, otoo hin dhamahin, otoo bu'ee hin bahin waan hin beekne sammuusaa keessa waan hin jirre bitee fide darbee na jedhee boronii akkamitti biyya tajaajiluu danda'a. Meelaanii. Maal oliif jechuudha. Maal inni balleessaan kun? Sumatu na hojjedhu jedhee dhufe malee ani dirqisiiseeni. Dogoggora guddaa hojjechaa jirta. Dogoggora kanaa tattamaan dhaabuu qabda. Ani moo? Kaanaa. Hojjedhe deemaatii seeraan neemadha. Dhageessa. Seeraan yoo si gaafachuu baadde sammuu kee si gaafachuu qaba. Barataan tokko otoo hin baratin otoo hin beekin sirraa bitee riisarchii kana galchee darbee boriif eebbifamee bahee lammi isaatiif biyya isaatiif bu'aa akkamii buusame maal fayyadame kanaafuu hojii akkasii otoo dhaabdee har'a jalqabdee lammi keetii dhiyaate biyya keetii dhiyaate dhalataa boriitii dhiyaate kanumadha. Samu sama ada bukan. Kenapa? Kita. Kalau